Du'attoota keenya nagaan keenya bakka jirtanittis naa qaqqabu. Walgahii adda Dimokiraatawaa Oromoo biyya Kanadaa Magaalaa Calgarytti waamame hagayya 31 bara 2013 geggeeffame akeeka waamameef guutuun milkiin xumuramuu isaa kanaan dura karaa reediyoo bilisummaa Oromoof karaa adda addaa ibsuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een deemsa walgahii kanaa caalaatti hubachuu waan barbaadaniif gaaffii irra deddeebi'anii nuuf dhiyeessaniif jecha ijoo walgahii kanaa irra deebinee cuunfinee bifa kanaan dhiyeessu. Walgahiin adda Dimokiraatawaa Oromoo biyya Kanadaa Magaalaa Calgarytti geggeeffame kun itti fufiinsa walgahiilee addi Dimokiraatawaa Oromoo biyyoota adda addaa keessatti geggeessaa tureeti. Adaa'oon walgahii kana biyyoota adda addaa keessatti kan geggeessaa jiruuf sababa dhaloota isaaf imala isaa uummata isaaf ibsuun maree barbaachisaa waliin geggeessuuf yoo ta'u achumaanis deeggarsa barbaachisu irraa horachuufi. Adaa'oon walgahii akkasii yeroo qindeessus galma banaa namni kamuu irratti argame irraa qooda fudhachuu danda'u keessatti. Kanaaf Adaa'oon walgahii akkasii yeroo yaamu miseensota deeggartoota isaa deeggaran qofa osoo hin taane kanneen isa mormaniif dura dhaabbatan akkasumas gaaffii adda addaa qaban akka dhufan irratti argamuu danda'an ni beeka. Namoonni yaada adda addaa qaban waltajjii tokko keessatti walitti dhufanii fuulaa fuulatti yaada wal jijjiiruun mari'achuun ijaarsa dimokiraasii boriif bu'uura ta'uu danda'a amantaa jedhurraa ka'eeti. Walgahiin Adaa'oo Calgary Kanadaatti akeekamee waamames kanumarraa ka'uun ture. Walgahiin kun akka aadaa Oromootti eebbamaan guddoon erga banameen booda bakka bu'aan Adaa'oo marsaa Calgary obbo Tashoomaa Fayisaa hawaasa Oromoo walgahii kanarratti argaman simachuun walgahichi sirnaan jalqabuu isaa ibsan. Itti fufuunis bakka bu'aa birkii jaarmaa Adaa'oo biyya Kanadaa kan ta'an obbo Toleeraa Bayyanee hoggantoota Adaa'oo uummata waliin erga wal barsiisaniin booda tartiiba walgahichaa ibsuun waltajjii keessummootaaf gadi lakkisan. Jalqaba irratti barreessaa Adaa'oo birkii Kanadaa kan ta'an obbo Israa'el Fayisaa akkaataa wal dhabdee hiikkachuu jedhu irratti haala uummanni kamuu rakkoof dhibdee hiikkachuu malu sadarkaaleef bifoota rakkoo haala irratti hundaa'uun dhalatan akkaataa itti ilaallu haala jiruuf jireenya Oromoo biyya keessa jiraannu wal cina madaaluun yeroo ammaatti eessa akka jirru akka of madaallu jechuun waraqaa qorannaa isaanii irratti hundaa'uun ibsa bal'aa dhiyeessan. Itti aanaa pirezidantii Adaa'oo Dr. Diimaa Noogoo mata duree Adaa'oof kaayyoo isaa jedhu jalatti akeeka Adaa'oof deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa har'aaf borii irratti haasaa isaanii akka jalqabaniin kanneen jeequmsa uumuuf walgahii kanarratti ergamanii dhufan waca jalqabuuf quqquuqamuu jalqaban. Gariin isaanii hanga danda'ameefittis fuula isaanii dhossachuuf marata ofitti bubbutatuu jalqaban ni wixxifatan. Dhumarrattis lafa taa'anii ka'anii iyya jalqaban. Gara waltajjiitti killeef timaatimii darbachuuf reebichaaf wixxifatan. Kan baay'ee nama qaanessu garuu namoonni kun miseensotaaf qondaalota abaa'oo shanee naannoo Calgary jiran keessaa ta'uu isaaniiti. Miseensotaaf qondaalota dhaabaa kanarraa garuu kun kan eegamu hin turre. Aadaa hamaaf booddessaa kan egeree qabsoo Oromoof saba kanaafillee hamaa ta'e yoo karaa keenya ta'e malee namni qabsaa'uu hin qabu jedhu kun dhaaba kana keessaas ta'e miseensota isaarraa yoo hafe dhaaba isaaniifis ta'e uummata Oromoof bu'aa guddaa qaba jennee amanna. Egaa namoonni muraasni kun wacaaf jeequmsa isaan jalqabaniin walgahichi yeroo gabaabaaf gidduutti haa dhaabbatu malee poolisiin waamamee namoota kana seera jala oolchuun galma sana keessaa erga baasee booda walgahiin kun itti fufee karoora guyyaa sanaaf karoorfate galii isaan ga'ee jira.
Dr. Diimaa Nogos mata duree kennameef irratti mudata galma sana keessatti arganiin wal qabsiisuun ibsa bal'aa kennan. Miseensa koree gidduu adaa'oo kan ta'an obbo Bulaatoomsaas ijaaramuuf barbaachisummaa jaarmiyaa mata duree jedhu jalatti ibsa isaanii kennan. Ibsa kana boodas hawaasni Oromoo walgahii sanarra turan waan arganiif taajjaban irratti yaada isaanii bal'inaan kennatan. Miseensonni ABO Shanee Gumiis miseensa dhaaba isaaniin waan ta'e kanatti waan itti dhaga'ame ifatti dubbatan. Muuziqaa gabaabaa kana booda yaada hirmaattonni walgahichaa dhiyeessaniif gaaffiif deebii ta'ee isinii dabarsinaa nu hordofaa. Gaafa kun viidiyoo isaa kan arganii wal poolisii dhufanii hayyuu keenya gaafatan. Dr. Diimaa chaarjii gootuu barsiisuu godhanii sirriitti dhiyeessina. Dr. Diimaa maal jedhe? Hin godhu. Oromoo maskiina waliin kana namoota ergee warra hojii hin beekne warra nama jeequu beeku ergee kana chaarjii godhanii loora itti dhaabanii wanni gochuun Oromoo irratti biyya alaatti illee warra kasas ta'ee hayyuu sana moo laala. Hayyuu keenya kana laalee kana jedhaa jiru. Meeshaa yoo Ayo kasih kami dua negara. Ayo bukan sih teman. Akhirnya rabar terjadi itu. Garu isi nanti. Marco. Kayu kasih dia cuy. Bukanti. Anu se. Eroa makan sih dulu tak ada tu jadi kan ada agama ni. Dr. Diimaa itu ni. Orang ada bersama Oromoo. Jalqabaa bukureesi. Dirree dhiyaatti, dirree maatti, du'a raabee hambaa du'aatee nu keessatti argamu. Koree hojii raawwachiistota bilisummaa Oromoo warra jalqaba dhaabe keessaa nama lama jiran keessaa isaanii fi Jaalaleechoo fi Jaala Diimaa. Jaala Diimaan bosona dhiyaatee tor dirree dhiyaan beektan. Beekii gidaamii amma walitti tolite kan deemaa ture waraana meeqa jiru dirree keessatti namni jiran. Dirree dhiyaa bahaatti waan irra ga'ee beektan kan dhumaa muraati. Sika ala kibo atimo dulu seluruh dulu tentu kasukan ini bukan ta jenna ta bercuma yuwata amo jenna bercuma yuwata ni gorsitu ta amo jenna gorsitu ta ni kamso ku yeroshen dandate ije sani tura bod jallo wono ron berarti ku kuwan ammo rete jadi kesa baru sama makada no rin jekan baru sama kabe kan jalle di mana jalle baru sama kan sun gaafa dira gaamtu qabsoon Oromoo kun tulaalu wadaa jirti attam godhe jedhanii maanguddummaadhaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka nagaan bu'u tattaafatan maanguddootti dhaabanii ani illee akka nama tokkottis akka miseensa bilisummaa Oromoo waldaa artistoota Oromoo jaadhe itti tattaafan addi bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti walitti dhufee wal diiguun wal bittinneessuu raafee gar tokkotti deebi'ee akka inni qabsoo isaa dhiyeessuuf tattaaffii godhan. Tetapi sunillee inni kun fuudhamu milkiisaan dhaabdamu teessanii ilaaltu qabsootti illee ilaaltan kan jedhu qabsaa'onni Oromoo kan miseensa bilisummaa Oromoo Shanee keessa turan kan miseensa bilisummaa Oromoo Jijjiiramaa keessa turan kan miseensa Oromoo qaama ce'umsaa keessa turan kan Oromoonni yeroo wal diigu kan akka ittiin taa'anii ilaalaa turan kan yeroo hundumaa qabsooma kana ifatanii manatti galii ta'an walitti dhufuudhaan marii godhu maali malli akka walitti caalli inni walitti nyamu maali malli maanguddoota kanas hayyoota kanas muuxannoo qabu dandeettii qabu yeroo namni waa'ee Oromoo hin beeknetti waa'ee Oromoo lafaa kaasanii taasisan hayyoota egzekitiivii turan isaan biyya sana keessatti yeroo sana maastarsi dhoniidhaan warroonni ta'aa turan injiinaroota turan garuu sadoo fi dhonni sana dhiisaniitu warra bosonatti galee sana attam gootu jennee walii wajjin mari'atan. Lafa keenya xiinxalli gaafa xiinxalli ilaalu qabsoon kun itti fufuutu irra jira bakka ga'uutu irra jira kan jedhudha. Waan hangammaa addi bilisummaa Oromoo hojjetti. Eenyu addi bilisummaa Oromoo isaan caalaa eenyu kireen godhe addi bilisummaa Oromoo namni biraan jiru. Achirraa kaafne gara fuulduraatti bifa haaraadhaan yaada haaraadhaan qabsoo kan deemsisuun irra jira kan jedhuudhaan walii gala. Kana keessaatti waltajjiin marii uumame. Waltajjiin marii waggaa tokko guutuu mari'atee adda Dimokiraatawaa Oromoo achi keessaa maddisiise. Adda bilisummaa Oromoo inni boodaan hundi ture.
Oromoo maaliif ijoon jessin ammoo adda bilisummaa Oromoo afurtee jaha shan taanee madda bilisummaa Oromoo sakkasee adda bilisummaa Oromoo sakkasii maal jennu maqaa irratti dhabuu nurra jiru kaayyoodha. Uummanni Oromoo hojii barbaada. Hojii daana hojjennu. Addi Dimokiraatawaa Oromoo gaafa gahu jaarmiyaa rimoot kontirooliidhaan adda taa'ee biyyatti waa godhatuun ta'in qabsoo Oromoo kana biyyatti deebiin ammarsaa keessatti kan jedhamu ka'ee jiru. Isaaf immoo maaltu nurra isa ijaaramuutu nu barbaachisa. Jaarmiyaa jabaa qabaachuutu nu barbaachisa kan jedhudha. Gaafa kana geemu alaabaan kun gaafa arfaman alaabaa Oromoo ibsitu dukkanaa'e. Alaabaan kun alaabaa Oromooti. Alaabaa kana kan kileem gochuu danda'u Jaallee Cofaa, Dr. Diimaa fa'i jaalawwan irratti kumanii ol nama biraan hin jiru. Kun alaabaa Oromooti. Alaabaa kana qabatee isa jaalawwan irratti wareegama godhan kana qabatee fuulduratti deemaa uummata Oromoo dhaaba. Oromoon biyya isaatti akka nam tokkotti mirga isaa qabaatee individual right akka sabaatti collective right qabaatee saboota biraa wajjin federation sabdanees yookiin multinational federation yoo jiraate uummata Oromoodhaa fi wayyaa bifa kanaan yoo qabsaa'e uummata Oromoo bakka tokkoon baasuu danda'a. Federation amma jiru federation sobaati. Federation dhugaa kan dimokiraasii qabu. Gatu uummata Oromoodhaaf baasa. Isatu bu'aa buusan. Warra afaan qawweetiin lola jedhe lakkisaa hin lolinaa miti hin jenne. Warri walabummaa jedhe lakkisaa walabummaa miti hin jenne. Nummoo akka Oromootti mirga qabna. Waan Oromoodhaaf ta'u namni Oromoo tokko natti muunarra jiru. Innis Oromoo qofaatiiti. Oromoodhaaf kana baasa jedhee qabsaa'uu danda'u qaba. Irra deemnee himu warra immoo karaa kana nu baasettan isinis karaa keessaniin itti fufaa. Nummoo karaa kanaan itti fufu. Qabsoon Oromoo waggaa 22 kaa'ame. Macaafa qulqulluu miti yookaan Baayibilii Quraana miti. Jijjiiramuu qaba yeroo wajjin haayaa wajjin deemuu qaba. Mimmiliquu qaba siyaasaan amantii miti. Amantiin kan hin jijjiiramu kanaaf haala kanaan kan uummata Oromoo fuudhee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u. Kan uummata Oromoo fuudhee gara fuulduraatti himuu danda'u. Kaayyoo kanatu saba keenya baasa kan jedhunitu haala kanaanitu waan kana qabannee kaanee jiru. Kanaaf kan maali ijaaramsa barbaachisaadha. Ijaaramsa keessa adda Dimokiraatawaa Oromoo qaama olaanaa koree hojii raawwachiistu nama 9 qaba. Isa keessatti miseensa gumisamaa nama 33 qaba. Kan koree gidduu jaarmiyaa kan ijaaru jaarmiyaa damee jaarmiyaa yookaan uummata kaasee ijaaru barsiisuu qaba. Dameen kun birkii qaba. Birkiin kun birkii 5 jira biyyoota alaa kana keessa. Birkii Awurooppaa, Canada, USA, Austraaliyaa fi Awurooppaa akkasumas immoo biyyoota Afrikaa fi Arabaa dabalatee jiru. Birkii kana jalatti marsaalee jira. Marsaaleen kun lafatti magaalaa keessatti ijaaramanii jiran. Akka marsaalee naannoo kanatti ijaaramanii jiranii walitti qabanii jiru. Kanaaf sana keessatti akka namni ijaaramee miseensa dhaaba kanaa ta'ee bu'aa buusuu barbaadaa jiru. Namoonni bifa adda addaan ijaaramuu dandeessu. Akka nuti yaadnu tokko miseensa dhaaba kanaa ta'uun kaayyoo dambii fi adabaa akkasumas sagantaa adda Dimokiraatawaa Oromoo fudhatanii miseensa isaanii qabsaa'uu mirga guutuu qabu. Dirqamaan mirga keessan beektanii. Lakkii ani sadarkaa sanatti qabsaa'uu qonna rakkisa kan jedhu immoo bifa deeggaraa ta'anii keessatti hiriiruu dandeessu. Deeggaraa taatanii akka nama tokkotti nama leeqaa akka gurmuutti gurmuu taatanii qabsaa'uu dandeessu jechuudha. Kun maal egaa yoo ijaaramne duwwaa safuuf qaanii keessaa baane. Fakkeenya siif fudhatame waan ijaarsaa irratti biyya Ijipti keessa gaafa isheen mukaa aangorraa kufe namni ijaaramee jiru hin turre. Warra Musliim Biraazilii kan jedhamantu parsantii 20 isaan ijaaramanii turan. Gaafa maatii biyya sana keessatti dhiyaatu kan aangoo biyya sanaaf fudhate isaan haalli lama jijjiiramee haala biraatti ta'u malee biyya dhiqonni keessa. Kun maal agarsiisadha? Hammam jijjiiramni hammam ijaaramni bu'aa ni qabu. Oromoolee qaama maakme jirbii makka itti olaanaa duri damirtuu waan ta'ini fo'amaa fi lafa qilleensaan
Gaaru gaafa fo'amee harba ittee kanaaf ijaaramuu keenya dhumaamuu keenya baay'isee barbaachisaadha. Nuyi hundumaa keessanii ilmaan Oromoo jiru miseensa adda dimokiraataa Oromootu ta'e hin feene deeggaraa keenyatu ta'e hin feene garuu dhugaan jiru kan namni hundumaa deeggaruu hin danda'u namni hundumaa miseensuma ta'uu hin danda'u. Inni nu barbaadannu ta'an kaan immoo maal odeessanii hidhiin tuutinaa teenyee quba walitti hin qabnu teenyee waliin sabbinu ijaaramaa lafa jirtanitti jaarmiyaa Oromoo siyaasaa keessatti ijaaramaa jaarmiyaa hawaasaa keessatti ijaaramaa jaarmiyaa dinagdee hamitu keessatti ijaaramaa jaarmiyaa dhala mirga namaa keessatti ijaaramaa gumaacha godhaa kitaaba tokko illee kitaaba jedhe ergaa tollee qabu gumaacha godhaa lafa hojjetattoonni godhaa Oromoon akka humnaa empower akka ta'u barbaadu. Galatooma qabaana halluu keessanii keessummoonni keenya kan dhuftan keessummoota keenya kan yeroo dheeraa qilleensa irratti wal beeknu qabsaa'ota ilmaan Oromoo kan turan arrallee manguddoo tahanii jiraatanillee qabsoo kana itti fufna jechuudhaan arra nu keessatti argamanii bakka kana nuti waltajjii kanarratti wal arguudhaaf hedduun galatoomfadhaa baga nagayaan dhuftanii isin jafeessummoonni baga jiraattanii dirree kana geessan haa ta'u malee wanni arraan kana dalagame gaafii hedduu fidadhee dhufe narraa facaatte wanni arraan kana dalagame hedduu natti dhagahama kun hafiifiinis wareegamuun ni jira alagaanis wareegamuun ni jira wareegni wareega qabsoon qabso haddaan hadda kanaaf wanni takka akka mataa keessatti hin dhagamne barbaada gabaabaa abbaan fedhanne waan fedhan hanaajuu ani miseensa fidooti miti miseensa adda bilisummaa Oromooti bara 91 qabsoo kana dabalamee aduu arraatti takkaa jalaa nafnee jalaa jiru Finfinnee keessatti yoo dhugaan qabsoo godhu deemtan taate qabsoo Finfinnee keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo dirree dhawaa keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo kutaa asii keessaa godhamtu qabsoo lafa keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo gobeellee dhoofannee hulii ilmaan namaa gobeellee fichisiisuun hin jiru amma booda qabsoon teenya Finfinnee keessatti akka godhamtu barbaadan gama hin jaalladhu. Waliinee wal gaafnee wal sakaalleeti ilaa hangamaa qabsoo ta'e naaf ifnee
is like what was an asandre? Unda sajjete waan ta'eef kan xiqqoo ishee jiraachaa. Dr. Dima, thank you very much. One document today, when I saw somebody run up to you onto the desk to just punch you, Addi jiraate, Addi biyya kana jiraate, seera biyya kana akka makka ishee mirga namaarratti jabdu taate beeku. Kan jedhee namatti yeroo fiigu. Sa'aatii gosa birraa baasee rukutus barbaade. I want to hit him back. Maaliif? I'm seeing somebody forcing nam kan biraa akka rukutuuf kennatti mul'ataa jira malee. I don't care about maaliif nama kumaatama na jeesnati. Bakki nuyi bakka jiru bakka seeraa turre namni kun kana gochuun kan wareelanii dhumarratti wanti naa dhufe naanni waam naan jedhe mataan koo. Achi dhiigeen telefoona koo fuudhee naanni waam aina kan poolisii waam. Gaafa dhufu I want to press a charge jedhee. Ati garuu easy jettee thank you so much. I was so emotional. And when it is, I will follow in the courts. Nama utu iji koo laalu bakka taa'umsaa irraa ka'e run up to somebody to punch in the face. When I can namticha kana mana hidhaati baraadhuun koo. Garuu you did a good job. Thank you so much. I appreciate you for that. Otoo akka koo ta'eeti mana mana deemu. Negotiate gochuun dandeenye beektaa kun negotiate. Gaafa poolisiin dhufus adeemuun jedhe. Namticha sasan he started taking to court. Mana adeemsi. Fuudhanii mana makiinaa keessa kaa'anii gaafa isin dhiifamu goottanii I thank you so much for that. Bara sagaltanii lamaa deemu. Kutaa ja'aan baradha bara kana. Ergi addi bilisummaa Oromoo dhufee biyya gadhiisee hamma biyya gadhiisutti immoo gaafa biyya gadhiisu anaaf isa gidduu isa jiru iddoo. Hamma gaafa sanaattis hamma addaan dhufuuttis peejii koo jalqabaa odaadhaa fi alaabaa maqalan jedhu. Addi bilisummaa Oromoo kaayinaan ta'e garuu dabtarii koo. Anatu kaayee gaafate. Namni ittiin of waame iddoon hiddi koo Oromoo ta'e. Garuu kan kanatti akkan of waamu warra dana saawutti dhiftan keessaa isa warra ta'u. Malee ergamaa waaqayyoo dhufee abdii annatti hin beeku kotu hubbannu nama waaqaa dhiyaatu ergamaa waaqayyoo itti hin dhufee. Garuu waan tokko jechuu barbaada investigeeshinii waggaa yoo xinnaate yeroo sanaa kaasee amma ammaatti waggaa 21 waan hin godhee takkaa lafa walgahii Oromoo jiru hin oolu garuu miseensa miti goota dheeraan beeku takka takka nama mul'ata. Eeggadhu mayyuu eenyuudhaan hin ture gammachiistuun yaa yoo ta'e alaabaa wajjin qabneessa baala. Garuu waan tokko investigeetii gochaa ture. Eenyuun hin deeggiraa akkamitti uummata Oromoo bira dhaabbadhu isa jedhuun investigeetii gochaa ture. Shanee ibsoo maaloo weebsaayitii isaanii yoo galee ilaalee hin beeku. Garuu hammi gargaraatti illee waan tokko nama wajjin wal mormaan ture. Garuu nama ta'e tokko jedhamni darbaan na dalchee maali maqaa hundafa koosa kanaa nama waggaa umurii 30 keessa gale jedhe isaa itti sana waggaa jedhee bilbila bilbilee gaafa eeggadha. Akkanaan jedhan utuun gaaffii isin gaafachuu isinitti gaafatin isaanii gaafadhe. Gaafanii gaaffii sana isaan gaafadhu akkamitti mooraa akka galuudhaaf isa Dr. Diimaa jedhanii akkamitti immoo addi bilisummaa Oromoo shigira mangistii dhiitee shigira mangistii yeroo mootummaa jedhamu isaan jennu dhiitee gaafadhaan jedhe akka gootumnaan jedhan beekoo lubbuun yeroo dubbannu biyya jaallee bulaan dhufanii jira. Jaallee bulaa hangadda gaafa Ameerikaa dhaqe nama jaallatama. Araan qaabutti garbachuu miti dhuguma isinitti hima. Uummanni Ameerikaa Minisootaa jiraatu gararraa hamma gaddaadhaatti akka ergamaa waaqayyootti ilaalan bobula. Har'aan qaabutti darban irratti naan. Inni jechuun barbaadee adda bilisummaa Oromoo kan shigira mangistii dhiitee kan inni gurgurtii isaanii tun ta'in boleeyyoo tun ta'in abbeenyoo kan natti hime. FBI nama sadiitu mana keenya dhufe. Hojjetaa wangeelaa yeroo dhufu xiyyaaraan karoora fudhatanii dhufu. Warri kun sadan garuu biiroo koo keessatti arginaan jedhan. Interview na godhanii jedhan. Waan hundumaan itti himee, Islaama jirutti himee, Kiristaana jirutti himee jedhanii eenyu akka biyya bulchuu barbaada jennaan itti dhabne itti reebanne maqaa ijoollee keenyaatti saalfanne Oromoodha jennaan mataa keetti jaalinaan jennee sokkanii jedhan. Garuu akka nama maayikirooskooppiin ilaaluutti gadi ilaaluutti irraa Itoophiyaa guyyaa tokko Oromoon hin bulcha gaafa kaayyoo isaa deemsa isaa karaa qajeelaatti deemfatee hin sokkatu. Kun har'a mucha mootii na dhiiga nama garagaraatti hin dabballee nama tokko mitii namni jira na beeku. Iboleechoo fi Dr. Diimaani takka mootummooti biyya lafaa isatti walii galanii bushuutti rani
jaalalas qabaatan jibbas qabaatan fuudhanii doongoo hin danda'an akka nama qala beeknu naannootti warraa funaan haala takka namoo ergee edda dhufee keessa jiraadhee hubadhe kunnatti mul'ate yeroo Itoophiyaa ture ollaa koo ergii mana akka tamaa kana bitadhe waggaa jedhama ollaa koo jiru maqaa isaan beeku iddoo birmaduuf nagaa tokkummaa waliin jiraannu mirganni qabu ni qabu mirganni qabu ani qabu ni qabu baay'ee yaada keessanii bukkee dhaabachuu nan jaalladha warri barbaadan immoo weebsaayitii FBI seenaati waa'ee Oromoon Bastigee godhaa short and the breeze jedhee kaa'ee jira Ameerikaan OED Ministry gochuun yeroo isaan seenaati ilaalaa googilii godhaa jara kanatti dhagaa darbachuu miti utuu har'a dhiiroon addanaa yeroo isaanii rukutuu dhufe shubbutii qabatee dura naa ajjeesa malee dura isaanii rukutu garuu isaanii hin beekon ija kootiin arguuf garuu waaqayyoon hin galateeffadha. Dhiiroon immoo yeroo keenyaa ture akkuma obboleessi koo Fayyisaa jedhe nama dhufee akka dabbateetti nutti dubbatee nu gaggeessee deemaa nu jechaa ture gaafa obbo Hiiroo Edimantanitti arge maqaa isaanii dha'uudhaan miti. Utuu gaafa isaan deeme naan jedhan sana deemeera ta'e obbo Hiiroon piroosesii Kanaadaa qabaa dabbannee dabalisummaa Oromooti. Yoo 2004 obbo Diimaanoo 1982 jedhan sila maanguddoon tokko yeroo keessaa dubbatan. 2004 dhufe inni 1982 warra Oromoo dhaabeetu dhagaatti darban. Ofiin agarree mayyuu baay'ee ulfaadhaa baay'ee isin jaallanna. Yoo isin duutan dhala keenyaa duusu dudduuba dhaabbanna baay'ee isin jaallanna. Hayyee islaama maqaa biyya barachuu jettanii miti yaaduma gabaabaa xiqqoo isinii dhaammadha. Maqaa lama qabdaa? Saluma qalbaan isinii maqaa shanfaan baabachuu ture haraa kan waliin isinii dhaammadhu ani waliin isinii dhaammadhu jaarsi waan darbe dubbachaa oolu fayyaaf hin deemuu jette Oromoon yoo waan darbe dubbachaa oole dhiigumaan nu danfa. Awwaliin isinii dhaammadhu nama lafa waltaheetu wajjin muka horaa jette Oromoon. Wanni immoo hojjechaa jirru waan obbo Diimaatii miti waan isin keessaa miti waan hawaasa Oromoo guutuu kanaaf. Rakkoon kan jirtu hawaasa keessaa miti hoogganoota keessa. Deemnee bakka sana tarkaanfachuudhaaf dila kadhakaa darbatu fi hawaa darbatu kana warri namni waa barate waan darbata hin darbatu. Rakkoon bakki jirtu hoogganoota keenya keessa. Kanaafuu hoogganoota keenya kana keessa waan jiraatan duuba waltaalee dura bakka takka deemuu dura dhibdee dhaaba jaarmee Oromoo kan jiru hundi walitti fidamtee furmaanni kun jidduutti akka argamuun Ankara namoota jiran guddoollee beeku Jaaldiimaa immoo maqaa isaa armaan dur dhaga'e namni na dubartii akka tokko taatee qabsoo keessaa ture. Gaafa immoo inni naannoo Keenyaa keessatti hidhamu ani zoonii kibbaa qabsoo sun keessa jira. Kanaaf ilaanin garree bagilaansii argee jira. Ini suatu grafika untuk deemsuu caraadha. Warri gaafatanii waan gaafuma gaafachuma barreeffatanii kan malee deebii isaa argachuu miti jechuudha. Kanaaf warra jirtan dhugaaf eeddanii dhaggeeffataa jirtanii deebii kan deebinaa jechuudha. Deebiin deebisuu barbaadu keessaa tokko mormii adda addaan ta'ee weebsaayitii keessanirraa hin keeyyidhuu namni baay'een hin jiru jedhu sana isa sarvee godhaa. Daataan kan hundumtuu keenya nu akka ilaalutti adda bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 11 biyya kana keessatti. Amma Oromoon yaada kana bira akka hiriiru an wanni mataa kootiin qaba. Nu akka dhaabaatti ijaarsa mataa keenyaa qabna. Miseensa qabnu nutu beeka. Nama yaada kan deeggaru nutu beeka. Inni ragaa ta'a. Yoo kana barbaadan immoo ilaaluu dandeessu jechuu barbaadanii isa hojiitu nu baasa uummata Oromoodha daanyaa keenya. Waa'ee dallansuudhaanitu adda Dimokiraatawaa Oromoo dhaabdanii jettan. Jara kana aangoo hirtuu jettan. Isaan dhugaa barbaadan asirratti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo bifa haaraan yaada haaraan jabaatee jaarmiyaa jabaatee akka qabsoo uummata Oromoo fuulduratti deemsu keessaa
waggaa guutuu caalaa akka ture keessaan ture. Sadarkaa adda addaatti qondaala ta'e amma sadarkaa ture wajjin haasa'utti araara buusutti hirmaachaa ture anaa fi yaalloon baay'ee jira. Nuti walitti dhufee gaafa dhaabni kun baduuf jedhu marii jalqabne. Marii kana irratti hayyoota kana waamne dhugaan isinii ba'a. Nu dhiisaadhan isiniin dhiibnu enneen muuxannoo keessan barbaadna. Dandeettii keessan barbaadna jennee. Yaa Oromoo kan namni muuxannoo qabu wanti uffatu inni tolu. Biyya guddate keessa laala. Seneetara waggaa 95 seneetara ta'ee hojjeta. Koongireesii ta'ee hojjeta. Maaliif sammuu barbaadu? Muuxannoo sana barbaadu. Warri kun illee ijoollee amma sana gaanii nuun warra jiraatu nu qabu. Dargaggoon keessa jiru jira. Inni amma dinagdee gaafa anaa umurii isaa naa waliin ta'u. Dargaggoon nuuf hin jedhatees dargaggoodhaa jiru. Kan naan gadi immoo waggaa 25 jira, 26 jira. Vibrant kan ta'an qabsoo kana keessa irraa barachuu. Kanaaf hin jala ta'an irraa barachaa jira. Jara kana nutu itti waame. Gaafa filullee nutu kadhate yaa uummata Oromoo baraa. Kadhannee kan pirezidentii godhe malee isaan fedha aangoo sana sin jedhan kan qabaatan miti. Aangoo immoo miti. Dirqama. Dr. Dimaan Prince namni baratee University USA keessaa beekamaatti PhD isaa fudhatee hojiin hojjennu hojjetee jiraachuu dhabaa. Jaalalleen Joon injiinara kitaaba 3 barreesse. Beektoonni Oromoo meeqa sana barreesse waa'ee Oromoo. Namni kun qabsoo Oromoodhaaf wanni taa'aa jira malee waan biraa ni qabaa. Garuu muuxannoo isaaniif dandeettii isaanii barbaada. Nutu kadhate. Nutu waame. Nutu isaan barbaada. Eeyyee nu hoogganuu danda'u. Hoogganummaa isaanii nutti agarsiisaa jiru. Eeyyee muuxannoo qabu. Eeyyee addunyaa biratti fudhatama qabu. Kanaaf akka ittiin deebisuu barbaada waan isaanirratti. Waa'ee alaabaa silalee dubbadha. Poolisiin keenya Daaneel Jootee ani maqaadhaan si beekaa baay'ee gammadate si arguu kooti. Ijoollummaa kaasee Daaneel Jootee yeroo inni beekaa. Ilma obbo Kabbadaa Jootee yoo taate kabajaa guddaan si qabaa. Waa'ee alaabaa eeyyee silalee dubbadhe laata. Alaabaan kun alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaati. Malee alaabaa eenyu jettu? Kan Oromooti. Alaabaa kanatti immoo kan aanu isaan damma sana caalaa nama irraa jiru. Nuyis Oromoodha. Warratti qabsaa'e. Warratti wanni ta'e keessaa. Warri kan alaabaa tokko ta'e fuuldura keessanii tan. Anis akkuma qotatanii jirta maa garaagarummaa hin qabnu ni alaabaa tokko ta'e alaabaa gara wal ofirraa baasee ooluma fakkaannaa jiru sakaan hojii. Tokkuma garaagarummaa hin qabnu. Isa du'ee dhimma kana tonni ta'e malee garaagarummaa hin qabnu jechuu barbaade. Kanaaf waa'een alaabaa kan Oromoo hundumaati. Kanaaf illee Oromoo fageessuun barbaanne alaabaan kan Oromoo ta'e qabanne. Waan addaan nu baasu immoo asxaa keenya hin uummanna. Akkatti gaafa nu gaafate maali addaa isin baafnetti asxaa keenya hin uummanna kan jedhuudhaa fi waa'ee sagantaa siyaasaa immoo isaan dubbataniiru weebsaayitii keenya irratti qaniileessinee kennee jira Oromoo Dimokiraatii Foonti irraa dhaqiitti ilaalii mootummaa yoo barbaadne immoo naannoo kana marsaalee warra gaggeessan jiru isaanillee ibsasii kennuu danda'u kan jedhu obboleessuun kooti akka ittiin deebisuun barbaada. Maaliif adaa'u keessa Itoophiyummaa Addi Dimokiraataa Oromoo isinii yaa uummata Oromoo mirga Oromoo akka nam tokkootti mirga Oromoo akka sabaatti individual reproductive right eegamee saboota biraa wajjin multinational federation sabni isaa akka jiraatu kan jedhudha malee Oromoon bilisoomii kan jedhu jiru bilisummaa kana caalu jiru maqaa mirga isaa argatee kan tokko bilisummaa isaa argatee akka walooti mirga isaa argatee waliin jiraatu kan jedhu sana qabaa jiru. Kanaaf Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin yoo jiraate mirga Oromoo tiksamuu danda'a kan jedhurraati. Malee waan Oromoo dabarsinee laannaa kan jedhu sana miti jechuudha. Oromoodhaaf dursa wanni karaa maqaan keenya maqaa Oromoo qabateetu jiraatu. Dhaaba Oromoo keessatti dhaaba adda addaa Oromoo keessan Oromoo hiraa poolisiin lakki Oromoo yeroo miti. Oromooni uummata miliyoonii 40 dhaaba baay'ee addaan hiramaa miti. Yaada kan warri hiriiranii nu wajjin hiriiru. Warri yaada biraan qaban immoo yaada biraan qabsaa'u. Oromummaan keenya garuu itti nuuf kanaaf addaan himuu miti yaaddeen. Yoo biyya qabaanne illee paartiin tokko duwwaa qabuutu barbaada. Namni biyya kana keessa jirta dimokiraasiidha. Paartii adda addaa jiraachuu barbaada. Dimokiraasii uumaa jechuudha. Kanaaf Oromummaa irratti, hidhamuu irratti, cunqurfamuu irratti walii gala. Oromoon bilisummaa barbaaduu irratti walii gala. Garuu akkaataa irratti akkaataa yaada adda ta'an jechuudha. Ilaalcha adda addaa qabaachuun irra jira. Kana malee Oromoo addaan himu waan deemu miti. Jaallan kun Oromoo addaan himu tuntee warra Oromoo duraa kaasatti qabeeffatanii simaaf ibsuu barbaada.
Waa'ee alaabaa Oromoo shororkeessaa keessatti hiriiramee jedhu ani hanga ammaa waan hin qabu yaadni nama dhagaan hin beeku ani waa'ee alaabaa irratti hin dhageenye dhaabolee Oromoo ni godhaa jiru garuu yoo maniyyuu qabsoodha wanti kun biyya sana keessatti qabsoodha du'uun jira hidhamuun jira garamuun jira keessatti tuni ta'e akkamatti dhannee waa shororkeessaa tuni qal'aa miti kanaaf qabsoo Oromoo biyyatti deebisuu jechuun isa ala ta'e jedhu mootiin aan qabsoofnu biyya keessatti qabsoofnu achi keessatti firii buusuu danda'a. Du'a bosona keeyoonii keessatti tokko lama ni ta'uudha du'a finfinneetti du'antu maqaa qabaachuu danda'a. Kan jedhu hogganoonni keenya murteeffatan keessa nu biyya alaa keenya ijoolluudha qaalitti hidhaa keessa eenyu uummata Oromoo ni ta'uu wayya kan jedhu warra murteeffatamaa keessa jira. Kanaaf qabsoo sana biyyatti deemnaan biyya keessatti qabsoofnaan malee akkuma ittiin folollee hundi tanaa miti. Qabsoon immoo inshuraansii hin qabdu. Namni waan qabsoodhaa jiru. Kanaaf karaa nagaatiin argame karaa qabsoo bifa adda addaatiin addunyaan qabsaa jiranii miti. Biyyoota adda addaa sadarkaa qabsoon wal irra ga'e. Qawwee waan miti sadarkaan qabsoon. Warra qawween qabsaa jiru immoo qabsoon sirrii miti jiraan jiru. Garoon keenya wayyaa innis itti fufuu jechuudha. Waa'ee itti wal isaanii du'ee fiddanii nuyi wanni kana kan marii kana jalqabne November 2011 jalqabne. November kokkoraan hin mari'achaa ture. Malleessaa immoo Waaqayyoo dhufee fudhate galata isaa. Malleessaa wajjin malleessaa dhuma inni Hayilamaariyaam wajjin wanni qabnaa miti. Walirraa ani isanii dhufeeyyuu iddoon Waaqayyoo jalqabnee fiduu kanaaf galata nu geejjuu qabdu jechuudha. Nuti yoo ajjeese ta'a. Isa kilee hin gurguru. Kanaaf waan malleessaa wajjin nuti inni naannoo isa ture jalqabne malleessaan immoo Waaqayyoon hin fudhate inni cunqursaa jabaa kan uummata Oromoo warra mootummoota biyyiif darban irra caalaa kan inni godhe isadha. Nama akkasii nurraa deemuusaa tun gala tokkodha. Kanaaf isaa wajjin walitti dhuun dandeessan. Nuyi isa ture jalqabne yeroo isaa eeggannee immoo dhaaba keenyaanii as baanee kan jedhudha. Namoota inni gaana lakkii nan deebisaa. Namoota tokko tokko jiru waa'ee daldaltoota barcumaa fi dargaggoota jedhani kana miti jarootan kun kanas isaanii deebise. Anas beeka waliin jiru warra akkasii miti. Toora akkasii ta'anii kuma keenyatu galanii jireenya isaanii kun isaanii oofatu jechuudha. Kana waa'ee kaan isaan leencoon diimaan deebisanii jiru. Waa'ee Oromoo Itoophiyaa cunqursitu immoo Itoophiyaa Oromoo cunqursitu kan jedhu ta'e waa'ee jeneraalota maaliif hin jeneraaloti karaa isaaniitiin waan qabsaa jiran qabsaa'uu danda'u nummoo karaa keenyaanitu qabsoomna gaaffii adda Dimokiraatawaa Oromooti anis miseensa qoree guddaa Dimokiraatawaa Oromooti kanadha deebiin waan Itoophiyaa cunqursantuu fi moo Itoophiyaa cunqursitu Noi sidiru sanis noi ummata Oromoo dhaabu ammallee irra deemne qabsoon keenya saboota biraas immoo wajjin yoo taaneetu qabsoon kun jabaattee firii argachuu dandeessi kan jedhu dursi keenya ummata Oromoo saboota biraa wajjinis immoo qabsaa'uudhaaf tumsa uumamnee qabsaa'uudhaaf kan jedhudha jechuudha. Kanaaf kana akkasiin hubattanii barbaadu. Itoophiyaan barbaadu Itoophiyaa dhugaa. Itoophiyaan Oromoo keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaa Kambaataa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaa Walaayitaa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaa Sidaamaa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaa Habashaa keessatti of arguu danda'u. Yeroo inni waa'ee Itoophiyaa inni waa'ee Amaaraa duwwaa nutti mul'ata. Amaaraa duwwaadha. Kan gochaa jiru Tigireen maaliif waa'ee Tigireen dubbanne. Kanaaf Itoophiyaa ishee sana yoo taate waliin ijaarran. Walii taane yoo ishee sana fiduu hin dandeenye immoo Oromoon kan mataa isaatii murteeffataa jechuudha. Kanaaf hiree isaa kan murteeffatu uummata Oromoodha kan jedhudha. Waan dippiloomaasii waan addaa jaalladhiiwwan dabarsanii deemsanii jiru. Ani kan warratti naa waliin